Shamarran dhiira kan biratti barbaadamu ta'uuf amaloota afur fayyadamuu qabda. Yooyaa nagaa fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan hordoftoota siifanii du'an nagaa ta'u. Tolega akkuma yeroo kan jedhu warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkanuma yoo viidiyoon keenya isin tole immoo share godhaa, like gochuun nutti dabalamaa isin jechuun jaalladha. Egaa har'aa wantoota afur irratti hundaa'een isiniif qabadhee jira. Amalumaatti na waliin tura. Shamarran dhiira kam biratti barbaadamtu yookaan shamarran eenyu biratti jaalatamtu ta'uudhaaf wantoota kana afur gochuun dirqama sirra jiraata jechuudha. Maaliif jennaan ilmi namaa jireenya jiraatu keessatti egaa wanta isa fayyadu, wanta isa baasu beekuu qaba. Kanaaf namni tokko immoo gara jaalalaatti gaafa seenu jaalala keessatti maaltu na baasa, maaltu na fayyada, maaltu na gargaara jedhee beekuu qaba. Kanaaf shamarran dhiira kam biratti jaalatamtu ta'uuf yookaan kabajamtu ta'uu fi tokkoffaa irratti wanta ati gochuu qabdu gaafa isa bira geessu akka uumaa isarraan barbaanne mul'isuu qabda. Kana maaliifan jedhee shamarran tokko yeroo ammaa kanatti yoo ilaalle dhiira bira gaafa gahanii faayidaa qofaaf kan deemantu jiru. Faayidaa qofaaf kan deemantu jiru. Fakkeenyaaf osoo jaalala keessa waliin jiraniiti birrii kan barbaadan, uffata irraa kan barbaadan, nyaata kan irraa barbaadan jiru. Ati immoo jaalala keessatti dhiira tokko irraa akka birrii barbaaddu, akka nyaata barbaaddu already waan birriidhaan wal fayyadu, waan faayidaatiif akka barbaaddu mul'ifta taanaan dhiirri guyyaa barbaadetti waan qabu suni sitti fayyadamee deemuu barbaada. Kanaaf hamma addunyaa kanarra jirutti birriidhaan si bituu barbaada. Kun immoo akka eenyu bira turtu gadi qabamtu si taasisa. Kanaaf hamma barbaadillee osoo ta'e dhiira biratti osoo illee wanti tokko si barbaachisa otoo ta'ellee daangaa ofitti gochuu qabda. Sababni isaayyuu isa boruu keetiif murteessaadha waan ta'eef. Kan boruu har'aa keessa dhaabbattee murteessita. Namni akkasi kabaju kan taasiftu har'aa keessa dhaabbattee. Kanaaf inni tokkoffaa maal gochuu qabda? Nama bira gaafa geessu akka waan tokko faayidaadhaaf hin barbaachifne mul'isuu qabda. Inni lammaffaa yeroo hundumaa online irratti argamuu dhiisu. Shamarran jaalatamtu ta'uu fi shamarran kabajamtu ta'uu yeroo hundumaa online irratti argamu. Maaliif yoo ati yeroo hundumaa online irra teessee namni tokko si jaalate yookaan jireenya boruutiif bultiidhaaf si barbaada yoo ta'e ati immoo yeroo hundumaa online irra gubbaa teessa yoo ta'e akkati tuffatamtus taasisa. Akkati tuffatamtus taasisa. Sababni isaayyuu ati karaa meseejiraas online irra jirta yoo ta'e, karaa tiktookaas online irra jirta yoo ta'e, karaa hundumaan online irra jirta yoo ta'e ech jedha. Kanaaf shamarran jaalatamtuu fi shamarran iddoo guddaa argatu ta'uudhaaf yeroo hundumaa online kee yookaan bilbilli kee banaa ta'uu qabu. Ati yeroo hundumaa bilbilli kee banaa yookaan bilbilli kee online irra jira taanaanii hamma inni online seenutti balatti si arga taanaanii akka ati hojii hin qabne akka ati waan biraa keessa jirtutti si yaada. Kanaaf shamarran gatii jabeessa ta'uuf yookaan shamarran jaalatamtu, shamarran dhiira kan biratti barbaadamtu ta'uuf maal gochuu qabda? Wanti online irratti si barbaachisu jiraatellee ajandaa yookaan karooratti baafachuu. Inni sadaffaa
wanti si galchine keessa hin galin. Shamarran hunda bira jaalatamtu ta'uu fi wanta si hin galchine keessa hin galin. Kana gaafa hin jedhu namni tokko shamarran tokko gaafa dhiirri gara isaaniitti dhaqu yookaan gaafa dhiirri gaaffii jaalalaa isaaniif dhiyeessu tolee jedhanii ka'anii maal godhu beektanii? Qabeenya gaafatan. Makiinaa meeqa qabdaa? Mana meeqa qabdaa? Maal qabdaa jedhanii gaafatan. Sanarra darbee immoo miindaan keellee meeqa nyaattaa? Yeroo itti jedhamtu jiru. Miindaallee meeqa nyaattaa? jedha. Kuni jaalala keessatti akka ati jaalala guddiftu yookaan akka nama biratti jaalatamtu taasisu osoo hin taane akka ati qabeenya barbaadde yookaan faayidaa barbaaddeetti ilaalcha namootaati kun ilaallamta. Kanaafuu maal gochuu qabda? Wanti si hin galchine keessa galuu hin qabu tasuma. Wanti si galchu keessatti yoo jiraate jaalalaa fi jaalala qofa. Namni tokko gara kee gaafa dhufu jaalalaan isaa dhufu, bultiidhaan isaa dhufu, karaa bultiitiin yookaan bultii waliin horanna jedhee kan dhufu yoo ta'e namni sun waan of danda'eef waan ani gaheera gaa'ilaaf wanta gaa'ilaaf na barbaachisu guuttadheera jedhee waan yaadeef gara kee dhufa kanatti agarsiisa. Galee malee atachi keessatti wanti si ilaallatu tokkollee hin jiru. Inni guddaan ati jaalala inni si gaafate yookaan gaaffii jaalalaas yoo ta'e gaaffii gaa'ilaas yoo ta'e isaan kana irratti hundaa'uudha malee kan kee miindaan kee meeqadhaa? Akkanadhaa sanadhaa wanti si ilaallatu tokkoyyuu hin jiru. Inni arfaffaa shamarran tasgabbooftu ta'u. Maal gochuu? Nama hunda biratti jaalatamu yookaan nama hunduma biratti gati jabeessa ta'u. Shamarran tasgabbooftu. Shamarran ofitti amanamummaa qabdu. Shamarran jabduu. Shamarran maatiin jaalatan. Amalaan. Umriidhaan xiqqoo taatee yaadaan kan namaa ol taate. Nama haadha kee abbaa kee kabaju. Nama hawaasa naannoo isaa kabaju. Safuu kan beeku. Duudhaa kan beeku. Haala uffannaa isaa. Dubbii arraba isaa. Nama kana beeku ta'uu qabda. Maaliif? Nama hunda biratti jaalatamu yookaan dhiira tokko biratti jaalatamu. Maaliif isin jedhe beektanii? Shamara tokko amma nam beekas jedhanii kan waan dubbatan hin beekne jiran. Uffannaan keenya hin bareeda jedhanii kan qullaa deemantu jira. Kun immoo akka ati dhiira biratti uffatamtus taasisa malee akka ati dhiira biratti jaalatamtus taasisa malee. Kanaaf shamarran akkamii ta'uu qabda? Shamarran tasgabbooftu, kan miira ishii to'attu, kan sammuu ishii fi eenyummaa ishiitti boontu ta'uu qabda. Kanaaf shamarran dhiira biratti jaalatamtu yookaan nama hunda biratti jaalatamtu ta'uu wantoota arfan kana fayyadamu. Maarree gaama dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebi'uun nagaan naaf tura. Akkasuma laayik gochuu hin dagatinaa. Yoo isin tole viidiyoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja maatii.